amma silaa osoo heerri jiraate manni murtii Taayyee gadhiisee ture jechuun guyyaa 3 dura. Silaa Taayyeen guyyaas darsa isaa qilintoo jiru qofa fudhatee kara mana isaa qaceelu qaba osoo nageenyi osoo biitti heeraa fi seeraan bulte. Haga ammaa isa dawwalaniiti silkiin kaasuu jan. Wallee biqiltuu dhaabuu kutimo wanti beera Amaaraa kana paarkii keessa taphachiisu jiran fakkaatti. Takka abdiillee wajjin taphachuu jira shaashaa jechuu jiran fakkaatti. Tanuma keessa mana abdiillee yoo seente beeta mangistiin jibbita yanii beeka. Mana abdiilleen keessa jiraachuu jiru. Kan qabsaa'onni Oromoo kun Keeniyaa baqatee kun Ameerikaa baqatee kun gartee qabsaa'onni Amaaraa kun gaara keessa baqatee gadduun faan kun akkana miskiinni addunyaarra warri namicha kana gadhaabe yaa'u jiru. Mana abdiillee beeta mangistii bira jibbita siin jan Republican Guardian eegama jan. Kan Taayyee danda'a ka paartii tanaa jecha gatii san kafale qilintoo taa'u jiru. Sigalee Finfinnee keessa mana abdiillee beeta mangistii bira jibbita siin jan waan inni fakkaatu. Jannata addunyaarra jannata jaaraniif moomanuma jansi galee bakka abdiilleen keessa taa'u. Namichi ummata Oromoo miliyoona 2 ol rashansiise. Galee kasabarraa dhalate miliyoona meeqa buqqisee daaraa godhe. Abdiilleen mana akkas fakkaatu keessa ta'a qabsaa'onni Oromootii fi beeytonni Oromoo akka leencooloo ta'a kunfaan warri hayyoonni asii hireetan harkanne gargaaruu qabna jee gartee galee kun gandarra deemasi. Nama mana bal'aa qabu waa bira. Nama mana bal'aa. Aboo arra sibiraan bulafaa janjan diasporaan kun. Diasporaan amma footoo kee asirra dha'u waan inni keessa jiru way beeytan yaa Oromooti. Way. Waan inni keessa jiru way beeytani. Oggii suufa uffatee tullub jee inni Facebook irra jiru wooma nagaa jiru si fakkaata. Yaa aboo arra sibiraan bula. Silkii faa jalaan kaasu jambaala giseen kun. Maal dawwalaa olti jaajanti galee farsoota na quubee barka qubeessa maqaan aliifiin kun ni dhaabbatamooni ciisaa addambeeyne kana ka'aan kun ni dhaabbatamooni ciisaa addambeeyne kana hoggii Profeesartichi bakka bulu dhabeetti dawwalu maal dawwalaa olti jaasi galee maaliif sigalee monyiitu aangurra dhufee monyiif jala guuree jechuudha Profeesaroonni beekaan bakka dhabee jechuudha sigalee saniifuu biitti heeraa fi seeran qabdu. Osoo heeraa fi seerri jiraate Taayyee danda'a gadhiifamee mana jiraa jechuudha. Sigalee. Taayyee danda'a gadhiifamee mana jiraa jechuudha. Osoo heeraa fi seerri kan jiraatu taate. So ammallee qabee silkiin kaasuu jaan. Hin beenu gaawallee. Beera Amaaraa kana tokkoon dabarsuu jaanii kana taphachiisuu jiran fakkaatte. Oromootti uummalu. Oromoo beera gurguddaa marmeela huccuu uffatee fakkaatu gurguddaa isa wali qabate san sodaafuu maaltu tichi deema sun yoo huccuu hiikkatee sitti as qaceelahay manaan irra jiguu deemaa jettee baqatta. Oromoo akkasiif jala guuree Amaara qaqalloo tana malee jalan deemu jansi galee yoo tana taphachiisu jiraate hin beenu. Yoo tana taphachiisu jiraate hin beenu silkiin kaasuu jaanii amma manni aboo rabbi sodaadhaa. Aboo rabbi sodaadhaati. Gartee nu beekaa jaan amma warri mana hidhaa rabbi sodaadha ilmaan guddifachuu jirra qaallitti immaa jaarsaa jaartii faa bakka jaarsaati geediyoon ximoosan bakka jaartii bakka isa cirraa kaaseeti bakka isaa jaartii fidee bara bakka isaa jaartii fide jaartiin ilmaan guddifachuu jirra bannaate waa takka harkaan qabnu ni beeytani wadalloonni gurguddoo manzaraa uffatee hoogganaa abaluu maarree abaluu janiin kun waa takka harkaan qabu guyyaanan siinjuu sigale waa takka harkaan qabu guyyaanan siinjuu ati wayna amanta soo nu beekaa janii hanga inni silkii deebisuu waa takka godhuu hin dandeenyu heera wanni jaamuun jirtu janiiti kunoo ammallee hidhaa taa'u jira yoo rabbi bineensa kana harkaa baase alhamdulillah sigale so saniifu yoo ni fi gartee rabbi bineensa kana harkaa baase alhamdulillah rabbi harkaa baasu du'aayi godha waan dabarti dhiisa wanni dabarti gaariin dabartu xuraawaan dabartu dabarte bishaan dabare waraaban jette Oromoon okkimammaa abalu khaleessa kana ture abalu khaleessa kana jechuu ture abalu khaleessa kana nu godhuu ture dhiisi kana abalu arra maal godhu jira laale siyaasaa marshii udduubaan qabduun siin jedhama dura mammaa isaaraan si uume beek siyaasaa marshii udduubaan qabdu yoo tabilziqinnaa taate malee tabilziqinnaa akkamii qabaatti sigale osoo nuti bara gartee hayyoonni keenya fuula dura nuutiin talan ittichi aana jechuu jirruuti bara gartee mililikin nu deebisee aduwaan hujaaru jira jechuudha sigale saniifu bara aduma yoo tabilziqinnaa taate malee siyaasaan
gartee marshuu duduubaan qabduun isiniin jemma dura yoo tabilziqinnaa taate malee tabilziqinnaa ni qabdi. So saniifuu taayyeen yoo rabbi bineensa kana harkaa baase ni baha. Yoon baanes ifiifuu an akka yaada kiyyaa ona gaafattan taayyeen osoochi taa'eerra isaa seeftiidha. Dhuga bakki nageenyi jiru an silaa osoo Itoophiyaa jiraadhee haadha mana kiyyaatii ilmaan kiyyaa hunda wali qabadheetiin mana hidhaa taa'use. Sigale mana hidhaatti ifiifuu amma namni Itoophiyaa jirtan hundi jaartii ta'e isan qabadda karaa mana hidhaa. Bakki nageenyi jiru bakka takkitti isan qofa Itoophiyaa keessa. Dhugaan siiman. Sigale qaaleensi jireenyaan jiru. Nyaata bilaashin nyaata namaan najjeesan jettu baay'inni beessee eegama. Sigale saniifuu bakki nageenyi jiru Itoophiyaa keessa mana hidhaa qofa namni hundi jaartii ta'e isan fudhadda. Karaa mana hidhaas taayyeen silaachi taa'eerra naa jira. Akka yaada kiyyatti garuu eega hirriba hijeen bahuu qaba. Ammallee namichi silkiin kaasu yaani qaallittiin oggimee qaan itti dawwalee bannaa ta'e jettee xiqqatti lafatti firiidii jan qaallittiin soo saniifuu hagga inni silkii kaasu eeggannaa jechuudha. Tataayyeetii sani ammallee hidhaan baane kan quba qabutti haga ammaa hidhuma jiraa jechuudha. Itti aansuudhaan amma gaa tasanyi kun tasanyitti osoo hin kunneen dura lakkii dura sadama sanyi kun ta Oromoo boodatti jechaana. Sanyii Naggasaa eenyugaa gurbaan sanyii jaansun gaa maqaa isaa jijjiirree jira. Maqaa isaa duriin isin lakkaa'e dur jaal sanyii itti aansee obbo sanyii itti aansee sanyii itti aansee gantuudha wayin arra jee gaafa inni dura gatu taaluun jee amma gaa gantu sanyii jennaan la. Sigale maaliif isaanii ni baay'isan baga galtee dadhabdee hanganuu qabsooyteef galatoomii jetteeti Oromoon irraa cal jettee jechuudha. Garuu Oromoorra filmii dalagu jiran waraana dila kana galchinee jedhaniiti hamilee Oromoo cabsuun mooraalii Oromoorra deemu jiranii jechuudha. Bilziqinnaa wajjin Oromooti waan takka hubadhu. Jaawar Maammafaan Baqqalaa Garbaafaan koree teeknikaa jedhanii abbootii gadaatii wajji gaafa yaa'an shawarraa galchan wallaggarraa galchan gujirraa galchan booran nama 3,000 ol galchan. Isaan nama 800 qofaaf lafa dhiitu jiranii. Sanuu OBN jeebee dubbii OBNtiin siimu jira. 800 OBN sanuu haa fudhannu. Gaafa namni 3 galu sanuu nageenyin buune. Sigale gaafa gartee namni Jaawarfaan akkasitti haabaa khibbarraa galchan sanuu nageenyin buune jechuudha. Nagee habuusu marii siyaasaati. Asjii ichi jiitan qabne. Sigale asjii ichi jiitan qabne sigale marii siyaasaa ta itti fakkeessaan ta'in tana yeroo gabaabaa keessatti warri marroo itti qophaawaa jira. Dhaggeeffadhu warri marroo itti qophaawaa jirti waboon akka isin godhuu teessu yeroo gabaabduu keessan naa eege. Yoo isin azaaba addunyaa tanarraa ol hin baasin azaaba nuti dakasanii sodaannee salaannu san kanaan ol baasa jechaa jira bakka. Marroo kulli shay'in min al-harbi jaan arabni hoggi maqaa marroo kana marroo jechuun afaan arabaatiin akkasii beekama. Sigale harbi lola lafarra deemu jechuudha. Maanaan ayatoota kana. Sigale namichi gartee arraa miti gaafa namni 3 biratti hafe waraana dila kana gartee gayyaasee jechuudha. Amma kunoo azaaba addunyaati. Eega usuu diddan eega taa'uu diddan azaaba addunyaatiin ol baasee isin garsiisaa jechaa. Hanga nama kiyyaatiin kararraa duraa maqaa malee sigale. Kararraa duraa maqaa malee an keessa jiru jechuudha. An keessa jiru taa'eetuma waliin laaluu qofa. Sigale. Saniifuu mooraalii Oromoorra deemee jechuudha. Fedhu waraanni sun dhugaa haa ta'u, fedhu kijibaa haa ta'u. Warra wabojan san fuula dura dhaabanii gaachina sirnaa duubaan dhaaban laalmee mee footuma san zoom godhanii asin garsiisanii baranguma fuula dura sanit dhaabanii. Namicha sanyii kana dawwalaniiti sanyii koo akkamittiin galaa akkamitti already inni eega galee baatii 8 olii akkamittiin TV irratti isin wajjibaa namni tokkollee na jalan jiru jennaan. Unoo jaruma sayila wajji dhufne haa gartee an dhugaa rabbii osoon isaan qeequun ta'e jara san ogiin dura arku hanga OBN oduu simbirtuu jee addanaan baasin warra
filmii dalagu kan Nigeria kanaatu ordinary kana namichi kun beeyta qaalichi amma biyya bulchu kun finfinnee keessa faraqataa warra kubbaa taphatu afeera faraqataa warra waldawatu afeera namuma if gagarsiisumaaf waa hunda afeera arra warra filmii dalagu afeere Nigeria irraa jeeti laaluu ture OBN oduu simbirtu woboon galuu gaay woboo yoomi as filmii Nigeria dalagu eegale jeeti laalisi gale dhugaa rabbiitii beek kijibaa miti warra filmii Nigeria dalagu sanna fakkaachuu turanii jechuun gale saniifuu woboo yoomi as filmii dalagu eegale jee kun woboo jaanii ogiin agarsiisan mee namaan kana qofaan nabire jira akkamiin ati aanumaa wajji annaa'unsi godhi sigale ati caluma ji annaa'unsi godhi tun takijibaa hujuma teenya kun manifestoo keenya irra jira jaaniin bilzignaan maaliif itti beekanii jechuu kijiba kana gartee hooyi tana itti beekanii jechuu mee woboon shawaa keessa jirtu tun qawwuma isiin dhaabbachuu turteen hin garreeti sigale girnoob jettamu sigale qawwee turkii gugurraacha kana jettamu mee qawwuma jarri sun galeen qofa laale mee rabbi sodaadhuuti wanna san zoom godhadhuuti qawwuma jarri sun galeen qofa laale hay qawwee gurguddaa san jabeeyfatanii dhufanii qawwee gurguddaa san jabeeyfatanii dhufan moo'isa kuti girnoob eeysa kuti sigale snapperri gurguddaan akkasitti dhaabbatee akkatti raachi hiixatee woboon footoo ka'ee asii doolaaraan nurraa cabsaa ture sun eeysa kute yoo dhugaa woboo taate yoo dhugaana wooma feetee waa taatu woboomi woballee haa taatu rakkoon hin jiru qawwee san jarrii fidu qaba amma jara shanyii kagale kana yaa bilziginna qawwee san eeysa keessanii gaafadha hay bar qawwee gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabuu takka yaan hin garreeti qawwee dura Asaffaa Shaaroo lammii faan loluun takka hin garreeti tabbul godhanii keessaa fuudhanii ammaasitti naqan tokko nyaataa tokko hin garreeti sanuu rasaasni namicha sanii yoo sirra bu'e siin jenna rasaasni qaalli hugii bulgootu ka tokko dha'u sun hay guyyaa umal qiyaamallee madaan sirraan baatu siin jenna sigale summii bataadha akkasitti tokko bulju sun very dangerous warri qawwee beekogii buliisanii yaanii bar tokko nyaataa meelaali qawwuma isaanii bichaa laaleeti asumarrattuu dubbiin filimaa jechuun boleeyyan kiyya filimni kun gartee kijibni si oolcha malee sin bulchuu jette Oromoon ogii mammaayitu qawwee gurguddoo san baasuu qaban isaan woboodhaami qawwee dheengadda suuraan kaan suuraa isaanii takka takka qaban warri suuraa isaanii qabdan miidiyaa boqqolloo kanaa erga OBN miidiyaa keenya san isaa erga isa keessan qawwee tana jaanii gaafachuu qaban sigale qawwee jabeeyfatanii dhufan yoo dhugaa woboo san taate qawwee jabeeyfatanii dhufanii jechuudha sigale yoommoo woboon ta'in filima dalaguudhaanii beeynaa jechuudha filima dalagan sigale hay bar alaabaa ol qabanii xiixiit huy hay maal okay woboon karaa nagaatiin harka kennatee gale woboon waa takka marroo harkatti waraanni nafnee jechaa jirtan eenyurraa eeguu fi paatroolii kaan duroo ooftanii kaan duuba ooftanii xayyaara hundaan gubbarraa eenyurraa eeguu jirtan gaachina sirnaa kana kan walii qabne kana agartee woboon dhuftee nu harkaa gubdii jechuudha